garanaanis kana liimaas kan raamaas kan munaas ijoollee baay'eedha jarri. Eenyu ta'e tan dhiise jiruu kottol seeneen dhiise maayii ramadaana keessas jara kana hunda walitti qabadheen ture. Guruuppii ittiin nama 35tu nyaatame maqaa mucattii kanaatiin jechuudha. Gaggeessituun guddoon isiin mudiira jedhamtu isii kanatu waan hunda gaggeessiti jechuudha. Isinii galee irraa of eeggadhaa. Dhuftu mucaan addisiidha. Arabniin harkaa fudhachuu didanii jettee hojiin galchuu birrii kiyya kaffalaati maaliin godha jetti. Fakkaatti maqaan si Muniidha? La maqaan si Leelaa dhamti kun. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalee dhukkubsadhaa mana yaalaa keessa ciisaan ture. Sagaleen kiyya hin dhagayamaami. Mana yaalaa keessa ciisaan ture. Nama tokkooyyuu as keessaa of biraa hin qabu kan jiru mana kontiraatati. Achumaanan tiktookuma kanarra osoo hin barbaadu ishee Rahmaa Dubaay jedhamti. Tiktooka ishee argee lakkoofsa ishee achirraa fuudhee itti dawwalee yaaboo tiktookii keetirraa lakkoofsa fudhadhe kalee koona dhukkubaa gizee afuraffaa amma kinoo mana yaalaa keessa ciisu jira gizee afuran dhiqadhe obboleessa koonaa fidii inni maatii haa qarqaaruu nan galaafanii jedheen. Jennaan ishii siifan fidaa 300 kaffalii naan jette. Kinoo ciisatan jira jeeni viidiyoo baneeti agarsiisee iddoo ciisu jechuudha. Okkee 30 siifan dhiisaa 270 kaffalii naan jette. Hayyee jedheen achumaan akkaawuntii na ergite maarchii guyyaa 22 ramadaana keessa jechuudha. Kan fiizan ittiin jalqabamu birrii 100 galchii ergasii ammoo 170 ergasii galchita gaafa fiizan bahee naan jette. Okkee jedheeni birrii 100 akkaawuntiin akkennite irra galche. Achumaan galchee jennaan gaafa bultii 28 jechuudha. Torban takka keessatti baanaan jette. Gaafa guyyaa 28 fiizan bahee jira jettee foorjii na ergite jechuudha. Ani yaawwanna ciisaa jiruuf namitti erga dhuleen agarre. Immoo namni gizee dhukkubsatu waan baay'ee yaada beeka. Namallee laalchisne okkee fiizan silaa dhuguma jeeti 100 fi 70 irratti galche maarchii gaafa guyyaa 28 jechuudha. 270 ta'ee mitiire achumarraan cufatte silkii amma silkiin ishee cufamee anillee nan ciisaa waayifaan harkanne. Achumaan gaafa amma mana yaalatii bahu itti dawwalee jennaan dalagaa waan biizii na godhee fi meedikaala barbaadanii dafee meedikaala ergii biyya dawwaliitii Zimbaabuwee hospitaalii jedhiiti. Zimbaabuwee hospitaalii galchiitii meedikaalii ergii naan jette. Achumaan ataadaa fi biyya dawwalee kan dhukkuba kiyyaayyuu nama tokkotti hin himanne jechuudha. Meedikaala galchisiisee meedikaala itti erge. Sana booda silkima duraan narraa kaasuu diddee tiktookii na bilooyte. Wanni tuni maaliif na bilooyitii jedheeti Ustaaz Ahmaditti barreessee itti madde. Ahmaditti maddee jennaan Ustaaz Ahmad keessan gaafatee birrii amma hin qabu dalagee kaffalaafi jetteen. Achumaan Ustaazni akkas naan jee dalagee kaffalaaf jennaan ana dhukkubsachaa jira. Ani nafseedhaa fi kan obboleessa kiyyaa akkanaa fiddu barbaade nama tokkooyyuu of biraa hin qabu. Araboonni mana yaalaa keessaan nagataniif mana kontiraata jira jedhee boohee akka jiru kana wallaahi hin saalfanne jechuudha yaa ummata keenya. Suuraa of kaasee jechuudha iddoo baqaqe kana suuraa kiyya of kaasee itti erge Ahmaditti. Ahmaditti ergee jennaan Ahmadin jedheetumaan sagalee qofa viidiyoo waraabee jechuudha. Suuraa ishee ol hin baafne waa takka hin dubbanne viidiyoo irraa waraabee cal'isee achumaan zim jedhee achumaan siifan ittillee ni himade siifan gaafannaa lakkaa bilook gooteyyuu isheeyyuu nama ani itti madu hunda isaa bilookuma gootii weestaappii waan hundaayyuu bilookii na goote amma. Risiita hunda sagalee ishee hunda niin qaba. Sagalee ishee guutuurraa kan awwalaatirraa isheen irraa hayxeen garuu silkee biraatiif dabarfadheen qaba amma kanallee. Ilaa ijoolleen hundi baga rabbiin nu baase jedhaa jiru. Raamaan Dubaay Haliimaadhaa ijoollee guruuppii qabanii dhaggeeffadhaa seenaa ijoollee Dubaayin siima. Guruuppii qabanii komentii kana jala deemanii guruuppiidhaan sobanii jarumatu maal jedhu ati nama gaariidha obboleettii koonaa fiddee intalli kun intala jabduudha ishiidhaan fidadhaa jedhanii guruuppee godhu komentii. Namni immoo komentii sana ilaaleetiyyuu dhugaasee dhaqeetti seena. Akkaawuntiin jaraa gosa tokko jechuudha. Garanaanis kana liimaas kan raamaas kan munaas ijoollee baay'eedha jarri. Eenyu ta'e tan dhiise jiruu kottol seeneen dhiise maayii ramadaana keessas jara kana hunda walitti qabadheen ture.
Guruuppiittiin nama 35tu nyaatame maqaa mucattii kanaatiin jechuudha. Gaggeessituun guddoon isiin mudiira jedhamtu isii kanatu waa hunda gaggeessiti jechuudha. Isinii galee irraa of eeggadhaa. Kanallee hiluu qabadhu footoo kanallee. Ani baay'ee waan asirra dhufneef. Ayidu wanna na deebisime TikTokin ta'e message si barreessee ture naan seenne. Masuk itu tuh. Oh iya, ana. Itu. Si ini ya sana ergi. Message si barreessee ture naa yoonni isteemu dide. Jadi mama banggal. Waalaikumsalam. Mama banggal saya. Ya mungkin sar Asia dan Alia mau Asia. Ada yang tak tuh? Asia nama dubbattutti ustaaza dubbadha waattu kanarraa mee waatti nu hima. Hayya bismillah salatu wassalamu ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Radio Biran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isinin jedha. Kalau magret nama dibbala maafi wayii kana waliin dhaam salaamuuf. Yeroo iddoo miidiyaa kanarratti numa agarra. Ijoolleen maalleen keenya miidhamee nama akkasina godhee numa ja'anii. Allahu alam irraa tanawaa ani immoo dhaamsi dhaamuuf akka nama tokkootitti yoo rabbi carraa isin tolche yoo rabbi isinii mijjeesse nama biyya keessaa qabeetta amanamaa wayii silaa namni ammaa zabana kana amanamaan illee hin jiru sheekillee hin amanamu ilmi namaa wallaahi baay'ee nama sodaachisa zamanni kun yoo atummaan ofii keetii biyyatti galtee yookaan waan xumurattee yookaan obboleessa kan kee yookaan ofuma keetiif yoo irraa xumurte malee ani wanni naa galle daa biyya ormumaa kanatti Dubaay kanatti ta'e namni guyyuma tokkoon illee tujjaaruu danda'a rabbi haqa namaati warra tujjaaramee haqa namaatiin boonee fataa zanaa jedhee zanna ko rabbi nun salaamee naayimaa jennaan yaa rasuula rabbi muflisee jechuun nu keessatti nama qabeenya hin qabne nama diinaaraa fi waraa gartee zaaballee hin qabne jennaan lakki janii rasuulli miskiina namaati jechuun nama salaata isaa soomana isaa sadaqaa isaa waan kayrii carraaqqate kulliidhaan gartee dhufuu jan haala nama miidhaa ta'een immoo dhageessanii waan carraaqqate kayriin tun hundirraa fuudhamti beekaa quba qabaadha haqni namaadha qabritti nama jalaa hin hafu keessaa waan akka deeyniidha inni maala deeyniin ni beeytanii miti lubbuun namaatu ni cinqabte yeroo du'aaf deemti sababaa deeyniitiif jecha kan lammaffaadhaati namni haqa namaa nyaatu barakaan qabu qabeenyi isaa keessaa barakaa fuudhama umrii isaa keessaa barakaa fuudhama keessaa haqa nama miskiina ijoollee mana madaammiidhaa waggaa meeqa teessee carraayixee obboleessa midadha yookaan nama karitiin fayyadadha jettee waan silaa biyyatti godhatu deemtu san dhaabdee ati asii immoo miskiina kana bochiftee sossobdee buloggoota garuu jiruun duniyaadhaa beeki gabaabduudha beeku kanaaf qaldii tana dhiisa jirtan kun nama kana seeraan maa seerri biyya Dubaay hin jiru moo qabuu hin dandeessan moo kam maalibboo ogga kun nama nyaate kanas numa dhiiftan ammas kabiraatu jira maali wal taatanii nama biyya Dubaay jiru haqa namaa nyaatu kana yoo qabdanii hiitayyoo moo isin jalaa wallahi na ajaa'iban moo seerrummaanu biyya tokkollee daan jiru jechuudha nama haqa namaa nyaatan qabdanii seeratti dhiyeeffattanii haqaa keessan irraa fudhatu qabdan dirqamaan funyo qorqoritti waan lakkoofsa maatii ofii gaafattaniif illee hin qabdan tana dhaamsa kooti iluu yoo nifi dandeessan
seeratti dhiyeessaa fi gaafadhaa irraa fuudha. Keessaa silaa qaampiin dubartiirraa tolaa keessaa dubartiin faan gaafa dubartii akka ofirraa maallaqa nyaattu yookaan dhiira obboleessa gartee ofirraa maallaqa nyaattu baay'ee nama dabbara. Booda fuudhanii dubartii jechuunis qabeenya jaarsatti hattee fiddee hannaan jaarsa jiraachiftu fa'aa jechuudha. Baay'ee nama saalfachiisa nama qaanfachiisa. Hundaafuu jala bu'aadha hidha. Isinin jechii barbaadeeti. Fageessanii hidhu tana dhaamsa koo. Galatooma. Seerratti dhiyeessa. Seerri biyya Dubaa yoo hin jirre taate dhiiratti erga dhiirti haaraggattu hoggassi fiddi qabeenya namaati waan ta'eef hangasiis xumuran. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran ummata. Irraa of eegaa mucayyoo tana irraa of eegaa. Viidiyoo kanneen dalagaa namicha kana irraa of eegaa. Meeqa jira diinama akkana arganii. Achi guddis gaa.